Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagayaa fayyaadha. Har'a video haarawaan dhufee paastaa godhutti jira. Warri channel kanaaf haarawaa please like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan deebitan isiniin jedha. Video laaltanii yoo jaalattan like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Kanaafuu amma bishaan danfifadhee bishaan danfatti soogidda naqee paastaa itti naqadhee paastaa kana daqiiqa 10 bilcheessaa. Paastaan yoo hedduu bilchaatee in walitti qamashamaa. Kanaafuu akka inni walitti hin maxxanneef haafima yoo bilcheessan bareeda. Maal jennaan eega bishaan irraa naqxanillee yoo lafa keettan inni ima bilchaata. Kanaafuu amma asitti paastaa bilcheessee bishaan irraa naqadhee amma ittoo itti godhuu jira. Zayitii diqqoo ibiddarraa qaba. Zayitii tanatti deebi'ee shunkurtii fi zanjabiila itti naqee shunkurtii fi zanjabiilli dura yoo zayitii naqan hafuura bareedaa fidaa fi eegas zanjabiilaaf qullubbii tanaa haguma daqiiqaa takka akkas bilcheessee eegas shunkurtii itti naqadha. Shunkurtii tanallee haga isiin bilchaattuu bilcheessa. Haga daqiiqaa 4tiif akkas bilcheessa. Kunoo eega shunkurtiin bilchaattee jirti. Bishaan ofii baafattee bishaan fixattee eega isiin bilchaatte booda amma eegas deebi'ee barbaree itti naqadha. Barbaree itti naqadha. Barbaree tana eegas akka gaarii bilcheessuu qaba. Yaa barbareen yoo hedduu hin bilcheessin nama gubdi. Akka isiin nama hin gubneef akka gaarii bilchaatuu qabdi. Eega barbareen naa bilchaattee booda timaatima danfisee daakee jira. Timaatima san itti naqadha. Kunoo akkanatti timaatima itti naqadhee timaatima kanallee haga inni barbaree waliin bilchaatu soba bilcheessa. Kunoo timaatimnis bilchaatee jira. Amma deebi'ee foon itti naqadha. Foon namuu ka ground beef ka daakame sanillee itti naquu dandeettanii. Angaruu foonuma re'eetiin cicciree itti naqee. Kunoo foon ufiiftuu bishaan ufii baafataa. Bishaan isaa baafatee bilchaatee jira. Eegas deebi'ee qimamii itti naqadhee qimamiin koroorimaa fi absuuda gurraacha kan walitti daakame. Qimamii akka inni hafuura akka gaarii kennuuf dhumarratti eega su'uun bilchaatte booda itti naqaa. Kanaaf amma itti naqee yoo duraallee itti naquu dandeettanii. Eegas ammoo deebi'ee soogidda itti naqadhee foon haga bilchaatuuf haga gara daqiiqa 20 qadaadee amma laalaa akka inni jalatti hin qabanne. Kunoo amma foon bilchaatee qophaa'ee jira. Kunoo amma paastaa kiyya baasee foon irratti naqadhee akkasitti nyaata hedduu salphaadha. Yeroo gabaabaa keessatti godhamu sa'aatii namarraa hin fudhatu. Nyaata bareedaadha. Kunoo akkasitti paastaa irratti ittoo tiyya naqadhee kunoo akkasitti qopheessee jira. Waan haga dhumaa laaltaniif galatoomaa isiniin jedha. Ammallee please warri subscribe hin godhin subscribe gochuu hin dagatina. Warri subscribe gootan ammoo galatoomaa dhiyaadha. Yeroo bira video biraatiin walitti deebina. Video tana yoo jaalattan like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Kanaafuu nagaa keessa tura. Bye.